Come on then. Good to be back home. Huh? I'm so nostalgic. So many memories. Para kita sebenarnya kan kumala maafi jahabi yang harus dari apa sih? Amerika kumala maafi kan summer August case kan? I think February 2006 ya kan Minneapolis. Walde dargaggoo jaarraa kaane akkuma takka osoo jennu osoo wal qarru Samboda Oromo First Chene Sainis mata keenya wajjin mari'anne miidiyaa OMN dhaabne qilleensa Oromiyaa bilisoomsine Samboda ammas waluma qaraa walis gorsaa walis aarsaa Kamso kero sochoosudha warra taankii baankii qabatee waggoota 50 diriirfatee nu carachuudhaaf deemu bimbirroodhaa miti wacaafaadhaan hin buutu irra jiru amata afur keessatti wacaafaadhaan iccitiin keenya maali? Kitabni gabu itu semua kan saatnya. Wanita sedang dalam David. Sahabat sama nih. Sahabat ti. Wal gitu maaf kebajaran jalan tuh berbuat deh. Duga umat akhirnya karena kabarnya. Halak pertama umat akhirnya. Halak pertama murah dina. Halak pertama dunia Qurannya strategic advantage kan muka bukan jechun kapsot sene itu ichiti meti ifmat rai ummata ke suchorne to kum mangurme sine tarsimu da masakamne rabbis gargar sifanne bakkaya annisan gaudan ne gawsane teju. Now, kita makan kesan ti wani kaya hame kutang gamat dua sena dalota hiya fakatus sena dalota ilman orang muda tu. Terus kapsot kasen ne kita buat definitif. Terus kapsot kasen ne orang lang kahame ti biti. Wan cukur sahi gabrum makroro dalam ne tu. Lumugan tirong guddanut rorot dilaadheeti qabsoo keessa guddanne qabsaa'ota fakkeenya godhanne tuffii jibba Oromoo irra ga'u kana saba keenya irra ga'u kana qabsoo akaakayyuu kiyyatutti seenee abbaan kiyya dabre ilman ke dalu ka banje chulan kanin gara qorannoo kanatti akkan seenu kana taasise dabballeen dhufee manatti waan na barsiise miti gabrummaas qabsoo seensi ittiin dhaladhee ana kee guddaa hedduu qabu gaafa qabsoo keessa teetichi baay'ateef kurreen buqqisuun hojjechaa turan miti miliyoon 50 ta'aniiti warra shaniitiin dhiitaman waggaa 50 deemanii bikka tokko hin geenye. I was sick and fed up of that and I wanted to change it. Gaafasis beekumsaan rabbi naa kenneefi kan hin barnoota gabbifanne
Ani gorsa keessaniitiin bal'ifadha. Isin abdaddee uummata kana abdaddee itti deeme takkaan hanqaan isine takka anillee wayi takka isin qaanesseere hidaaye isin hin loluu hin dandeenya isin hin mormuu hin dandeenya na mormuu dandeessa isin aarsuu hin dandeenya na aarsuu dandeessa takka garuu isin kasaarseen beeku wallaahi isin kasaarseen beeku yaada tokko kan isinitti dhufu hirribaa ka'ee ittiin hin dhufu akka Ameerikaana keessaa qabadhee dhufu qoradhee itti yaaddee hayyootaan mari'adhee manguddoo irraa gorsa fudhadhee eega bilcheessine booda isin dhufu mormii falmii yaada gorsa keessanii gabbinee hojiitti seenaa jechuudha. Ciriin kitaaba kana keessa waan biraatti miti. Maaf kitaaba kana barreesse? Tokko manni gurmataadhaa seenaa boonsaa qaba. Garuu oral society waan ta'eef barreeffachuu isaa gaariidha. Baabashaa torraa kaasee warri as keessa jirtan gameeyyiin qabsoo kana seenaan ta'e osoo barreeffamte kitaaba akkanaa shanii ol baati. Isin faarsuu ni bar dhugaadha. Baadiyyaarraa kaanee dhiitamaa, dhiibamaa, qabsoo seenne, dhiibamne, Somaalee seenne, bishaan san qaxxaamurre, Yamaniin goone, Saawudiin goone, Xaaliyaaniin goone, Kaanadaa dhufne, Ameerikaa dhufne. Isaan loomu joorni. Seenaan mataa keessanii seenaa uummata Oromoodhaati. Seenaa nama qaanessullee miti seenaa qabsoodhaati beekama. Seenaa qabsoo. Kanaaf kan hin barreesse namni keenya akka barreessu barbaada. Lammataa wanni baroota 2013 hanga 2018 hojjetame seenaa addunyaatti waan galmaa'uu qabu waan beekamu qabu. Bakka dhugaan qorannoon qabsoo wal ta'anii injifannoo itti agarsiisanidha jechuudha. Kana ammoo ka Oromoodhaaf fedhii qabne ka Oromoo mataa keessa waqaree hamilee isaa cabsu fedhu akka Oromoonis dagatu barbaada. Akkuma agartan beekayaan hin ga'e ammas bilisummaa dhugaa gammadaan mirgisaa kabajamu Oromoon akka Oromootti mirgi abbaa biyyummaa isaa kabajamu sabaaf sablammii wajjin wal qixa ta'ee ittiin jiraatu guutuutti hin galmoo'in bakka hin geenye. Haa ta'u immoo sirna abbaa lafaa jala hin jiru immoo sirna abbaa lafaa kan namaaf laftinis namaaf lafti Oromootis qabeenya alagaa taasisan jala jiru jechuudha. Hoggaa 50 keessatti hin shubbu suutaa soo deemne hoggaa deemne yoo gatattiranne kuufnee lafatti dhabne daaraa dhaqqabnee kaanee hoggaa 50 keessatti jijjiirama gurguddaadha fidnee jechuudha. Kun ittiin boonuu qabu. Abboota keenya irraa qoloo irraa kaase. Sochii baalee irraa kaase. Sochii lixa Oromiyaa irraa kaase. Sochii machaa Oromiyaa irraa kaase. Hanga qabsoo qeerrootti wanti keessatti barbaadu. Ittillee mul'atu. Hanga takka hojii waan hojjetu. Gufachuun dhiirummaa.
50 lamatti hafuudhaatu harummaadha. Oggoonni jaalatu bara 1960 irraa hanga 2018tti qabsoon gaheen godhaa turre sirna gita bittaa alagaa irratti ture. 2018 irraa kata qabsoon lamaan itti godhamu tooftaa jijjiiruu gaafata. Tarsiimoo jijjiiruu gaafata. Moonee kabajamee qabeenya isaa irratti seera fi tumateen Oromiyaa ittiin bulchu Itoophiyaa immoo sabaaf sablammoota wajjin buluudha. Kana galmaan gahuudhaaf amni guddaan yoo xiqqaate tuussarra ta'u deemamee jira. Kaafe bakkaan gahuudhaaf amma immoo haara galfattanii moggaasati. Right? Biyya dheeytan maatis gaafattan qamaatan bashannantanii fi amma qabattoo jabeeffachuun ammaa jechuudha. We are going to finish the journey. Let's go. We have the strategy. We have the plan. We are prepared. We have filled our gas. We are going to finish this journey. Now, kalian gaafa dardara teoriidhaan baranne Itoophiyaa Oromiyaa fagoodhaan ilaallu hojjannee itti bu'e. Arrabnu gaafaarrii qabu. Gaafa Itoophiyaa dhaynee harkaan qaqqabannee hidhamnee macarooshii keessaa agarree sirriitti hubannutti gaafa sirna gita bittaa alagaa irraa buufnee jallatus doofatus hatus badaa ta'us keenya keessa dhaynatti hojiin akka kaleessa hin ulfaatu. Filannoo sadii qaba warri jallaan gaangoo irra keenye hoggaa siree irra keenyu siree jallu dhiitu. Gabrummaa Oromiyaa kaarreetti isa dhiite oofu jala baafnee siree irra baafnee siree irraa nu gaffichaa siree irra gadi bu'ee mana Oromoodhaa jiru. Qaamni baankii alagaa irraa fuudhee harka isaa keenyaan diroonii bitee qabalee keessatti mana hiyyeessaa gubu carraa sadii qaba. Yoo Rabbi barsiisee qalbii horatee karaa deebi'u. Natti fakkaatu isin du'aa itti godha. Kalammataa warri marsee taa'u ka isa waliin ol baafne fala itti godhee wajjin kufuu manna hin bararu. Dasti diinii keessatti kufuudha jechuudha. Kuni dhaadannoo miti. This is not a slogan. This is a plan. This is a strategy. This is a plan. I'm not bluffing. Sabni kun sabalaafa miti. Yeroo callisu sodaatee hin rafu. Himmuu ni riba malee. Waggaa lama sadiif reebnee qabu hin rafne dalagaa turre. Hojii hojjechaa turre. Qaama keenya madaa'e waan danda'an. Jaarmaa keenya bitaa mirgaan rukutannee lallaafatee deemnee ijaarranne. Haala qabatamaa mata keenya biyya keenya naannoo keenya addunyaa qorannee tarsiimoo sanii walgitu baasuu irratti fuulleffannee jiru. Sanamma xumurree hojiitti seennee jirra. Hojii kanas isin dammaysuudhaan diina rifachiisuudhaan eegallee jechuudha. Itti milkoo'ee moo? Hojii galmaan ga'uutti deemu. Look, sirni amma jirtu hedduu nama cinqitu. Itti dhiisanuu ni kufti. Our concern, fuulleffannaan keenya is about post-Abiy Ethiopia. It's about post-Abiy Oromia.
dongoroota bifa adda addaatiin hojjetame irra hin deebi'u. Akka irra hin deebinetti sirriitti qorannee jirra, itti qophoonee jirra. Nu dhaggeeffadha. Bakka kanarraa mayda seetan nu gorfadha. Bakka itti akkatti rabbi itti nu kadhadha. Waliin jirra. Gara fuuldura deemnaa ni milkooyinaa. Nagaan na bula.